Durasina nupe beka kon kabdo yonda tabe kufe si kofala garu miti. Barumsa isaatu bu'uura keenya. Jireenya isaatu bu'uura keenya. Iyyasuus Kiristoos barsiisaa jechaaf gochaa jennaan. Kiristoos barsiisaa jechaaf gochaati gaafa jennu jecha isaanii nu barsiiseera gocha isaatiin nutti agarsiiseera. Isa kanatu bu'uura jiruu fi sochii nuti guyyaadhaan gaggeessinuu keessa jira jechuudha. Isa kanaaf nuti tajaajilli Kiristoos bara kakuu haaraatti inni hundeesse kan hubannaan namaatu bira ga'uu hin dandeenye kan qalbii namaa boojuu fi kan qalbii namaa hawwatu ta'uu isaa egaa sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gosoota tajaajiltoota lammeenii uumama keessaa yoo ilaallu ergamoota qulqullootaa fi dhala namaati. Isaan kun warreen ifaan ifatti tajaajila kennuudhaan beekamanidha. Ergamoonni isaa hafuurota, tajaajiltoonni isaas boba'aa yookaan labooba ibiddaa kan taasisudha jedha faarfannaan Daawit 104 irratti. Asirratti maal ilaalla? Tajaajiltoonni isaas jedha. Tajaajiltoonni Waaqayyo gooftaan keenya qopheeffate boba'aa yookaan labooba ibiddaa kan taasise inni Waaqayyoodha jedha. Isa tajaajilu jechuudha. Fuula isaa dura dhaabbatu. Namaaf Waaqa jidduutti keessumaa riqaa ta'anii kan tajaajilan akkuma Ibroota boqonnaa 1:14 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uu isaa fi ergamoota immoo eenyummaa ergamoota achirratti ibsuudhaaf gaafa barbaadu qulqulluun Phaawulos ergamoonni jedha yookaan hafuuronni warreen fayyina dhaaluudhaaf jiran gargaaruudhaaf tajaajilaaf kan ergaman mitiiree jedha. Tajaajilaaf kan maal ta'an mitiiree kan ergaman mitiiree jedha. Ergamoota jechuun tajaajilaaf kan ergamanidha. Isaan kun hafuurarraa Waaqayyo kan isaan qopheeffate tajaajilaaf fuula Waaqayyoo dura kan dhaabbatanidha. Waaqayyo sirnuma uumamaa kana gaafa qindeessu mataa isaa akkaataa tajaajilaaf ta'uttidha kan inni qindeesse. Namoonni baay'een amma roolii tajaajila ergamoota kanarratti fedhii hin qaban. Warri karaa dhugaarraa maqan, warri karaa jireenyaarraa goran, warri fayyinni Waaqayyo isaanitti dukkanaa'e, warri sirni Waaqayyo ijaare ija isaanitti mul'achuu warri dadhaban baay'een isaanii maalidha? Hojii ergamootaa, gahee ergamootaa, kaayyoo ergamoonni uumamaniif kana of keessatti fudhachuu hin barbaadan. Ni mormu ifaan ifatti dhaabbatanii. Waan isaan mormisiisutu jiras wanta ta'eef maaf kana ta'e jechuun baay'ee rakkisaadha. Kaayyoon ergamoonni uumamaniifis gosa lamaa fi isaanis Waaqayyoon galateeffachuu fi namoota tajaajiluudhaaf ergamoonni Waaqayyoo sammuu keenya keessatti ergamoonni Waaqayyoo yeroo dhufan tajaajila keessumaayyuu nu ilmaan namaa gargaaruuf ilmaan namaa warra fayyina dhaaluudhaaf jiru warra daandii qajeeltuura jirtu warra fayyina daandii fayyinaa ishii sirrii ishii Ermiyaas baa daandiirra dhaabbadhaa daandiin ishiin dur turte ishii sirriinis kam akka taate gaafadhaa ishiirras deddeebi'aa lubbuu keessaniif boqonnaa ni argattu jedhamte daandittiirra warra ijaajjine gargaaruudhaaf ergamoonni Waaqayyoo yeroo hundayyuu nu wajjiniin kan isaan jiran. Nutis ilmi namaa tajaajila keessatti ni ramadamna moo hin ramadamnu jennee yoo fudhanneeti ilaalle ilmi namaas amala isaatiin maalidha? Tajaajilaadha. Waaqayyo hiree tajaajilaa nuuf kenneera gooftaan keenya. Hiree tajaajilaa qabaanne tajaajilaan miira tajaajilaa fi hojii tajaajilaatiin akka jiraannu Waaqayyo nuufis maal nuuf kennee carraa nuuf kennee jechuudha. Carraa Waaqayyo keenya nuuf kenne kanas yoo ilaallu namni egaa ergamaa foon uffatee jedhameeti kan barsiifamu mana kiristaanaa keessatti. Ergamaadhum ta'ee ergamaa isa kam garuu ergamaa foon uffateedha nama jechuun. Waan ergamoonnis lubbuu bara baraa yookaan lubbuu jiraattuudha kan isaan qabanii namnis lubbuu jiraattuu kanaadha kan inni qabu. Namnis kan uumameef Waaqayyoon galateeffachuudha. Ergamoonnis kan uumamaniif kaayyoon uumama isaanii Waaqayyoon galateeffachuudha. Ilmi namaa tokko hojiin isaa tajaajila keessatti tokkoffaan of fayyisuudhaaf jireenya bara baraa dhaaluudhaaf yoo ta'u inni lammaffaan immoo nama biraa fayyisuudhaaf sababa ta'uudha. Nama biraa fayyisuudhaaf sababa ta'uudha. Waaqayyos namni nama akka fayyisuuf namni nama karaa qajeelaatti akka fiduuf namni sababa fayyina nama biraa akka ta'uuf Waaqayyo kitaaba qulqulluu keessatti karaa baay'eedhaan nu kaa'ee nu agarsiiseera. Baay'ee isaanii yoo ilaalle raajota hojii raajotaa hunda isaanii yoo fudhanne lallabni isaan lallaban barsiisni isaan barsiisan eenyuuf eenyu walitti fiduudha namootaaf Waaqayyo walitti fiduudha namniif Waaqayyo akka walitti araaraman gochuudha. Hojii duuka bu'ootaas yoo hojjenne kanaadha. Bara kakuu haaraa kana keessattis bara isa amma itti jiraannu kana keessattis
hojiin ergamootaa inni guddaan maalidha? Hojiin namootaa yookaan tajaajiltootaa maali? Hojiin bara duuka bootaattis namootaaf Waaqayyo walitti fiduudha. Araarsummaadhaaf gahee nuuf kenne jedha qulqulluun Phaawulos waanta ta'eef. Hojiin namootaa, hojiin duuka bootaa dukkan addunyaa kanarra jiru ibsanii namootaaf Waaqayyo gara tokkotti fiduu akka ta'e kan agarsiisudha jechuudha. Mee gaaffii tokkoon sin gaafadhee barumsa keenya har'aa gara goolabuutti deemna. Wayi isiniin jetti wanti ittiin kun isinitti mul'atti yoo ta'e maal jechaati wanti hin jirtu? Mee maal isiniin jetti wanti kuni? Mee gaaffii ishii deebisaaf. Tajaajilaan eenyudha isiniin jetti? Tajaajilaan eenyudha? Mee deebisaaf eenyudha? Mee tajaajilaan eenyudha? Agalgaa'ii maal ነው? Ajaa'uudha binni mul'ate ani naabbata fuula isaa duratti tulluutu taala akka jabbiwaati lataara akka fulaa kariika seenko atis bagana galataara waaqayyoof laanna kariika seenko atis bagana. Digdami lamanu lubon, digdami arbanu luboni manasa, polisa gari isam kenu asa, dagale manasa utuba idati, samim lafarat galani kansati, galatara wakayov lana, kai mazemko atis bagana. Galatara waaqayyoof laanna kaayima seenko atis bagana baraanis ma'ee ulfina isaan jira mootummaa biddaan sagalee isaan jira ergamoota isaatii ni galateeffama gooftaan Yesuus yommuu waaqeffama galatara waaqayyoof laanna kaayima seenko atis bagana ni dandeessa ati agoofta ni dandeessa ati agoofta ni dandeessa siin arge hunda keessa ni dandeessa ati agoofta ni dandeessa ati agoofta ni dandeessa siin arge hunda keessa. Ango ketini waan dubbatte ni raawwatta harka ketini waan eegalte ni xumurta galataa kee gooftaa ni dandeessa ati gooftaa ni dandeessa ati gooftaa ni dandeessa siin arge hunda keessa waan dubbatte yeroo keetti miidhagsita. Boda dufte gargaarsi kee hunda caalta situ na jaallata ati gooftaa ni dandeessa ati gooftaa ni dandeessa siin arge hunda keessa qilleensa bishaan daandii qabda. Ofa komiti sodaadhu sitraaf yaada galatuma naaf galtee tawaada ni dandeessa ati gooftaa ni dandeessa ati gooftaa ni dandeessa siin arge hunda keessa dhaabera fuuldur Isaayis Kaisumavi galanada ubi ni dandeessa ati gooftaa ni dandeessa ati gooftaa ni dandeessa siin arge hunda keessa bamizraawi wat babetana boota bamizraawi wat babetana boota Maryam tadabkan ijoቿን ዘርግታ ድንግል tadabkan ijoቿን ዘርግታ ያላባረክቲ
biyya lafarratti lafarratti iddoo qorumsaatti Maariyaam nu hedduu Maryam Nuha Ekdo Arkajiba Haliste Dubro Nuha Ekdo Arkajiba Liste Yen Maryam Nuha Ekdo Arkajiba Haliste Dubro Nuha Ekdo Arkashe baliste. Abba jirtu barsiisa fayyeeraa faarfataa firii. Jira. Barsiisaa keenya neetwoorkiitu buuse natti fakkaata. Waaqayyo sagalee jireenyaa isaan haa dhageessisuu bara tajaajila isaanii Waaqayyo nuuf haa eebbisuu ittiin jechuu jaallanna. Gara fuula duraattis akkasuma akka isaan dhufanii nuuf faarfatan nu barsiisan abdii guddaa qabna. Barsiisaa Geetaachootti hin dhufin barsiisaa Fayyeeraan isa sirra jiruutu gara isaaniitti hin deebiin fuula dura. Firii jirta miti? Firii viidiyoo nu bahuu yaalime? Jira abbaa keenyaa nu hiika. Firii viidiyoo bahuu yaalime? Maal jettee? Ibsaan jalaa badee jira abbaa keenya. Ibsaan addanaa sanaanis baay'ee na rakkisaa jira. Neetwoorkiin jalaa kukkute. Mee faarfannaa tokko nu dhageessisiitii Waaqayyo si haa hiiku, Waaqayyo si haa eebbisu. Gara obboleessa keenya barsiisaa Fayyeeraa fi gara barsiisaa Geetaachootti deebina. Faaruu tokko nu dhageessisime. Tolee abbaa keenyaa haa ta'u. Obboleessa keenya duraan dura faaruu nu faarfate Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu hundumti keessan akkam jirtu isiniin jecha. Durasi nan dhufe beekamtoon qabdu yoon dadhabee kufe si qofa laa garuu.